BBC Afaan Oromoo. Ashama harka fuun hordoftoota reediyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya adoolessa 11 wixata galgalaa jalqabee jira. Qophii keenya irraan pirezidaantiin Somaaliyaa haaraa filataman Hassan Sheikh Mohammed Eertiraa daawwachaa jiru. Loltoonni Somaaliyaa Eertiraa keessa turuun komii guddaa kaasuun hariiroo biyyoota lamaanii irratti gaaffii kaasaa tureera. Hariiroon kun itti fufaa laata? ለማያውቅ ሰው እንግዲህ አዲስ ሆኖ ሊሰማው ይችላል። nama beekneef haaraa waan ta'e itti fakkaachuu danda'a. Garuu dhugaan jiru hariiroon obbolummaa Eertiraa fi Somaaliyaa gidduu jiru durirraa kaasee kan turedha. Wallaansa baqaqsanii yaala hospitaala waliigala Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaatti taasifameen xannacha kiloogiraama 15 ulfaatu dhukkubsataa tokko keessaa baasuun danda'ameera. Amma biyyaadhaaf tirii kan barbaadu waan turee fi wanti kun yeroo jalqaba qaamota amma kanaa kan qabate wajjin otoo lubbuuf shantii miidhi baasuun kan danda'ame jechuudha. Kanaaf kanneen biroos qabanneeraan waliin tura. Itti gaafatamaan hariiroo dhimmoota alaa paartii Tigraay keessa socho'u Baayitoonaa jedhamu Kibroon Barii humnoota nageenya mootummaa Itoophiyaatiin qabamee hidhamuun dhaga'ame. Dhiyeenya kana kitaaba mata dureen isaa Mitsaat jedhu kan maxxansiisan obbo Kibroon dilbata galgala to'annoo jala oolfamuu isaanii komishinii to'annoo paartichaa kan ta'an obbo Yoosef Hayilasillaasee BBCtti himaniiru. Maali ሰዓት ሓደ እስከ ክልተ ከባቢ ሰዓት ጉዞ ሂደማ ሲቪል ዝገበሩ ሰባት kaleessa galgala sa'aatii tokko haga sa'aatii lamaa jidduutti ni ta'a. Namoonni uffata siivilii uffatan haadha warraa Kibroon fudhatanii deeman. Wanti ta'e maalidha jettee yeroo gaafattu abbaa warraa kee Kibroomin fidittiin jedhaniin. Isaan booda yeroo inni deemu hidhanii jechuudha. Uffata siivilii namoota uffatanidha. As buufata poolisii kutaa bulchiinsaa Qaallitti geessan. Naaf bilbilee haadha warraa kiyya waan hidhaniif achi deemeen ana hidhaa jiru jechuun natti hime. Obbo Kibroon maaliif akka hidhaman wanti beekan akka hin jirre obbo Yoosef BBCtti kan himan yoo ta'u hanga ammaattis mana murtiitti hin dhiyaannee jedhaniiru. Ati warraa obbo Kibroon immoo abbaan manaa ishee to'atamuu hordofee gadhiifamtee jirti. Mormiin sababa qaala'insa jireenyaa biyya Sri Lankaatti dhalate itti fufuun aangawoota biyyattii aangoorraa dhiibee jira. Mormitoonni kuma hedduutti lakkaa'aman daandiirra darbee hanga masaraa mootummaa dhuunfachuutti ga'aniiru. Pirezidaantiin Sri Lankaa aangoo gadhiisuu labsanis mormitoonni garuu masaraa keessaa hin baanu jedhan. Kanarratti Hirphaa Gammachuu dabalata qaba. Kun sagalee lammiilee Sri Lankaa kumaa kitilaan mormiidhaaf ba'anidha. Bakki isaan sagalee kana ol kaasanii mormii dhageessaa jiran kun akka namuu kanaan dura beeku dirree yookiin immoo daandiirra miti. Masaraa mootummaa pirezidaantii biyyattii Gotabaya Rajapaksaa dhuunfatanii akka garaa isaanii keessa utaalanii fi garmaamaa jiran keessatti golli masaraa mootummaa isaaniif hin jiru. Diinqa seenanii gariin isaanii siree pirezidaanticharra diriirfatanii suura ka'aa mul'atu. Kaan ammoo gandaa bishaan daakaa pirezidaantii Rajapaksaatti naqamanii daakaa mul'atu. Guutummaa masarichaa keessa daandii fi darbiiwwan gamoo garaagaraa hiriirtotaan tuqaa gondaa fakkaateera. Mormii kana kan dhale rakkoo dinagdee biyyattii keessatti mudatedha. Sababa qaala'insa jireenyaa uumameen hanqinni nyaataa, qorichaa fi boba'aa uummata dheekkamsiisee daandiitti isaan baase. Kanaaf mormitoonni kunneen hiriira ba'anii hanga pirezidaantii fi ministeera muummeen biyyattii aangoo gadhiisanitti geessiseera. Amma gaggeessitoonni biyyattii aangoo gadhiisanis mormitoonni masaraa mootummaa qabatanii jiran keessaa akka hin baane ibsaa jiru. Paarlaamaan biyyattii pirezidaantichi adoolessa 13 bara 2022 akka aangoo gadhiisuuf jiran ibsullee lammiileen mormiidhaaf hiriira ba'an garuu ibsa paarlaamaa kana shakkuudhaan masaraa gadhiisuu didaniiru. Ministeerri muummee Wikirimeeskiniin akka aangoo gadhiisan pirezidaantichaan itti himamuu ibsanii ture. Garuu ajaja barreeffamaa kallattiin isaan ga'e akka hin jirre himanin. Akka heera biyyattiitti ministeerri muummee aangoo gadhiisuun isaa kan mirkanaa'u yoo xalayaan iyyata isaa afyaa'ii paarlaamaan fudhatama argate qofa. Kun ammoo hanga yoonaa hin ta'in jira. Ministeerri muummee kun aangoo gadhiisuuf akka jiran duraan beeksisanii turan. Yeroo ammaa pirezidaanti Rajapaksaan eessa akka jiran in ibsamne. BBC'n akka maddeen qaamolee nageenyaa irraa odeeffatetti garuu doonii Sri Lankaa galaana irra jirtu keessa da'eeffatanii jiru. Duraan ministeera muummee kan ture obboleessi isaanii Mohammad Rajapaksaan isaanuma waliin doonii biyyattii keessa dhokatee jiraachuunis himameera. Lammiileen Sri Lankaa kumaatamatti lakkaa'aman bulchiinsi pirezidaantichaa nu ga'e jechuudhaan erga bakka hundaa walitti qabamanii magaalaa guddoo biyyattii Kolomboo seenanii booda masaraa mootummaa biyyattii weeraruun mana jireenya ministeera muummees gubaniiru. Biyyattiin goolama dinagdee waggoota 70 darban ishii
mudateen beekne keessa seentee jirti. Kanaaf immoo sababiin hanqina bulchiinsa gaariitii jedhu mormitoonni wayita masaraa mootummaa seenuun haala jiruuf jireenya pirezidantichaa hubatan daranuu dallananii iddoowwan bashannanaa fi gola pirezidantichaa hunda seenuun ofii bashannanuu eegalaniiru. Sri Lankaan biyya oddoola taatee fi kibba Indiyaatti argamtudha. Biyyattiin kun bara 1948tti gita bittaa British jalaa kan baate yoo taatu uummata miiliyoona 22 qabdi. Dhaggeeffattoota keenya ammoo oduu gaggabaaboon isinitti hima. Haalli qilleensa magaalaa Finfinnee duumessa ta'urraa kan ka'e har'a xayyaaronni buufata xiyyaara Boolee Idil-Addunyaa bu'uu fi ka'uudhaaf rakkachaa turan jedhani. Odeeffannoo kallattii balalleensaa kan qoodan marsariitiiwwan Flight Radar 24 fi Flight Hour irraa argaman akka mul'isanitti xayyaaronni buufata xiyyaara Boolee qubachuuf rakkatanii wayita samii Finfinnee irra marsan agarsiisa. Daandiin qilleensa Itoophiyaas karaa toora Tiwiitarii isaatiin akka beeksisetti sababii haala qilleensaa duumessaa buufata xiyyaara Booleetti uumameetiin balaliiwwan Finfinnee ka'anii fi qubatan irratti boodatti harkifannaan uumamuu beeksiseera. Naayijeeriyaatti bidiruun hidhimuun namoonni 17 du'an jedhame. Tajaajilli yeroo balaa Naayijeeriyaa akka jedhetti balaan kun kan mudate magaalaa guddoo biyyattii Leegos keessattidha. Sababiin balaa kana ammoo namoonni humnaa ol bidiruu tokko irratti fe'amuu irraa kan ka'edha jedhame. Bidiruun hidhimuun Naayijeeriyaa keessatti waanuma baramaa dhufeedha jedhama. Yuukireen daangaa biyyattii Raashiyaadhaan jalaa qabamee deebisee to'achuuf loltoota miiliyoona lakkaa'amanii fi meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatan na barbaachisaa jette. Naannawa qarqara galaana gurraachaa deebisanii qabachuun diinagdee biyyattiitiif murteessaa ta'uusaa ministeerri raayyaa ittisaa biyyattii beeksisaniiru. Yeroo muummeen ministeera Jaappaan duraanii Shinzo Aabeen ajjeefamanitti eegumsi taasifamaa ture laafaa ta'uu poolisiin amanee jira. Aabeen jimaata darbee wayita ajjeefamanitti filannoo mana maree olaanaadhaaf nama bakka bu'ee duulaaf filannoo irratti haasaa taasisaa ture. Oduu ispoortiitiin ammoo Sadio Maanee fi Mohamed Salah badhaasa waancaa Afrikaa bara kanaatiif kaadhimaman. Taphattoonni collee Afrikaa kunneen lamaan kanaan dura waliin kilabii Liverpool keessa turan. Maaneen bara kanaa gara kilabii Jarman Bayern Munichitti qajeelera. Maanee fi Mo Salah waancaa Afrikaa darbeen waancaa irratti biyya isaanii bakka bu'uun waliif ba'anii Senegaal warra Maanee mo'achuun ni yaadatama. Cristiano Ronaldo Manchester United gadhiisuuf ta'a jedhamus leenjisaan kilabichaa akka taphataa kana hin gadhiisne himan. Leenjisaan kilabichaa Erik ten Hag bara dorgommii haaraa dhufuuf Ronaldoon karoora keessa jira waan ta'eef hin gurguramuu jedhan. Ronaldoon waggootaaf Real Madrid fi Juventusiif erga taphatee booda ture bara darbee gara United kan deebi'e. Oduun keenya gaggabaaboon kanuma. Sanbata darbee pirezidaantiin haaraa Somaaliyaa dhiyeenya filataman Hassan Sheikh Mohammad Eertiraa daawwataniiru. Kun ammoo namoota hedduu biratti waan hin eegamne ta'uu isaa bira darbee falmiyyuu kaaseera. Dhimmi loltoota Somaaliyaa kunis waggoota darban keessa waraana kaaba Itoophiyaa kan Eertiraan keessatti qooda fudhattee wal qabatee Somaaliyaa keessatti maatiin leenjitootaa fi namoota siyaasaa jidduutti wal dhabdee cimaa uumee ture. Mormitoonni pirezidaantiin Somaaliyaa duraanii Farmaajoon loltoota bakka hin beekamnetti erguun waraana keessatti hirmaachiseera jechuun himataa turan. Kan hordofees maatiiwwan waa'ee ijoollee isaanii baruuf hiriira gaggeessaa turuun isaanii gabaafameera. Dhimma kanarratti Swiidin kan jiraatanii fi ogeessa seeraa dhimma kana itti dhiyeenyan hordofan obbo Musee Efreem gaafanneera. ለማያውቅ ሰው እንግዲህ አዲስ ሆኖ ሊሰማው ይችላል ግን nama beekneef haaraa waan ta'e itti fakkaachuu danda'a. Garuu dhugaan jiru hariiroon obbolummaa Eertiraaf Somaaliyaa gidduu jiru durirraa kaasee kan turedha. Bara 1991 irraa kaasee Shaabiyaa fi bulchiinsa Somaaliyaa yeroo sanaa Ziyaad Baaree waliin michummaan tureera. Kanaaf hariiroon biyyoota kunneen lamaan gidduu jiru haaraa miti. Waggoota sadan darban duubatti deemnee yoo ilaalle ammoo gaggeessitoonni biyyoota sadii Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa kan ta'an Isaayaas Afeworqii, ministeera muummee Abiy Ahmedii fi Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo waliigaltee uummatan qabu. Waliigaltee kana keessaa tokko kan ta'een ammoo Eertiraan lammiilee Somaaliyaa 5,000 ta'an fudhattee loltummaan leenjifte. Loltoonni kunneen waggaa 2 leenjifamaniiru. Kun ammoo dubbii falmisiisaa ta'eera. Sababiin isaa ammoo waraana mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti ture keessatti hirmaataniiru kan jedhu ololli ture. Kun garuu dhugaa miti. Lammiileen Somaaliyaa Eertiraatti loltummaan leenji'an kunneen waraana kaaba Itoophiyaa kana keessatti hin hirmaanne. የሶማሊያ ዜጋዎች እዚህ ጦርነት ላይ
አልተሳተፉም። odeeffannoowwan akka hirmaatan agarsiisan bahaniiru. Dabalataan ammoo haadhotiin Somaaliyaa keessa jiran ijoolleen keenya nu jala ajjeefamaniiru jechuun hiriira bahuun mormii isaanii dhageessisaniiru. Isin immoo hin hirmaannee jettan. Hirmaachuu dhabuu isaaniif ragaa maal qabdu gaaffii jedhu kan gaafataman obbo Museen በሶማሊያ እንግዲህ የሆነ ነገር አጣርተ ሶማሊያ keessatti warra gaaffii kana dhiyeessan gaafate namni mirkaneessan jiru. Sababni isaa immoo ololli siyaasaa bakka sanaa hedduudha jedhama. Itoophiyaattis ta'e Eertiraatti akkasumas Somaaliyaatti waan hedduudha kan jedhamu. Kun loltoota Somaaliyaa meeqatu Eertiraa irraa seenee mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin hirmaateera kan jedhu dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalate qaama olabaatiin qulqulleeffachuu barbaachisa. waliigalteen waggoota 3 darban gaggeessitoota Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa taasifatan Muhammad Abdullahi Farmaajo filannoo gaggeeffameen injifatame Sheekh Hassan pirezidaantii Somaaliyaa ta'uu hordofee jijjiiramni dhufa jedhamee eegamaa ture. Keessumaa TPLF Farmaajo mormaa kan ture yoo ta'u, Sheekh Hassan gara aangootti dhufuu isaa akka carraa gaarii ta'etti ibsamee ture. isin jijjiiramni jiramu akkasumaan itti fufa jettanii yaad. አቶ ሐሰን ከዛም በፊትም ፕሬዝዳንት ስለነበሩ በደንብ ደግሞ isaan duras Sheekh Hassan pirezidaantii Somaaliyaa waan turaniif akkasumas siyaasa Sheekh Hassan deemsisan waan beekuuf ani itti fufa jedheen yaada. Sababiin isaa ammoo nageenyi Somaaliyaa nageenya Itoophiyaa fi Eertiraa irratti baay'ee waan hundaa'uufidha. Loltoonni gamtaa Afrikaa 20 ta'an nageenya Somaaliyaa eegsanis biyyattii keessa jiru. Kanaaf gargaarsa Itoophiyaa fi Eertiraa malee Somaaliyaa keessatti nagaan argamuu hin danda'u. Kanaaf waliigalteen bara Farmaajo taasifame itti fufa yaada jedhuun qaba. የተደረገው የአቶ ፈርማጆ ፖለቲካ ይቀጥላል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። Giddugala Fayyaa Yuunivarsiitii Jimmaatti yaalii baqaqsanii wal'aanuu sa'aatii 7 fi walakkaa fudhateen dhukkubsataa kaansarii garaa keessatti hin qabame keessa xannachi kiloogiraama 15 ulfaatu ba'e jedhame. Garee yaalii baqaqsanii wal'aanuu kana irratti hirmaatan keessaa tokko kan ta'an Dr. Dhaabasaa Moosisaa haala waliigala yaalichaa ilaalchisee turtii BBC waliin taasisaniiru. Maalummaa gosa kaansarii kanaa himuun eegalu. Dhukkubni kun gosa kaansarii keessaa tokko ta'ee kaansarii garaa keessaati reetroperitooniyaal sarkoomaa jedhama. Kaansarii baay'ee guddachuu danda'udha. Dhukkubsataan kun waggaa tokko dhibee kana kan ofirratti argeera jedhu yeroo akka himnaadhaan ilaallutti waan sana caale fakkaata. Sadarkaan irra ga'ee gaafa ilaallu. Dr. Dhaabasaan akka jedhanitti yaaliin baqaqsanii hodhuu kun rakkisaa fi walxaxaa ta'us turtii sa'aatii 7 fi walakkaa booda xannacha kiloogiraama 15 ulfaatu baasuun danda'ameera. Opereeshiniin isaa kunis nama tokko qofaan kan hojjetame miti. Tiimii ana dabalateetoo hepatobiliarii surgeon kan jennu Dr. Yoonaas kan jedhu qaama kana keessaa isa tokko. Jeneraal sarjarii keessaa Dr. Wangeel kan jedhamtu fi faayinaaliif sarjarii speeshaalitii rezidentoon sarjariin isaa naannoo isaa 7 fi 10 fudhate. Kana hunda dagoone kan opereeshinii kana successfully baasuu dandeenyeerra. Gama anesteziyaaniitiinis anesteziyoolojistii nu gargaaru baay'eetti arganneef fayyadamne Dr. Iddoosaa kan jedhu. Sama kanaatiin qorichoota garaa garaa barbaadan fayyaa sa'aatii dheeraadha. Yeroo opereeshiniin godhamullee dhiigni baay'ee dhangala'uu danda'a waan ta'eef gosa dhiiga yuunitii 4 ol kan hundumaa fudhatee bishantiin kun opereeshinii ta'uu danda'eera. Dhiigni kiloogiraama 15 ta'u reetroperitooniyaa keessa kan beekun akka keenya akka timinyaa Itoophiyaattis akkuma keenyaattis kan wanta kun nuyi baay'ee guddaadha. Garaa keessa ta'ee ta'uu salphaadha. Kaansarii guguddaatu jira, hidda dhiigaatu jira, narbii ciccimootu jira. Kana hunda achirraa hambisanii baasuun rakkisaa ture xiqqoodha. Garuu successful haala ta'een xumuramee dhukkubsataanis of baree asuu danda'ee seeruma qabeessaan xumurameera jechuudha. Wal'aansa yaalii kaansarii baqaqsanii hodhuu kanaa wanti adda godhu yeroo jalqabaaf kaansarii sadarkaa cimaa akkasii biyya keessatti yaaluu danda'u akka ta'e dubbatu ogeessi fayyaa kun. Akkuma biyyattii gaafa inni sadarkaa kanarra ga'e baasuuf rakkisaadha kun. Baay'ee dhibee kana baasuudhaaf sadarkaa ulfaataarra kan ga'an. Amma biyya alaatti riifarii kan barbaadu waan tureefi wanti kun yeroo jalqabaaf reetroperitooniyaal kan jedhamu kana keessaa sadarkaa kanarra kan ga'e qaamota amma kanaa kan qabate wajjiniin otoo lubbuuf shimpiin miidhiin baasuun kan danda'ame jechuudha. Namoonni hedduun dhibeen kaansarii sadarkaa cimaarra erga gahee booda gara mana yaalaa dhufuurra mallattoo akkuma ofirratti arganiin gara ogeessa fayyaa deemanii ilaalamuu qabuun dhaamsa Dr. Dhaabasaati. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya irraa asumarratti xumuramaa odeeffannoo dabalataatiif fuula marsariitii fi feesbuukii afaan Oromoo daawwadhaa. Sagantaa kana qopheessee kan dhiyeesse Biraanuu Gammachuu isinii dhiyeessuudhaan ani Kaafii Tasaa ogeessa teeknikaa Mubaarak nu waliin ture bakka nagaa bulaa.